Ashamaa fuulee hordoftoonni Abduu Mobile App jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan irra deebiidhaan baga gara chaanaala kiyyaa dhuftan akkasuma warroonni har'a haaraa jalqabaaf gara chaanaala kana dhuftan ammoo Abduun jedhama. Abduu Mobile App kan jedhu kun YouTube chaanaala kiyyaa subscribe godhuudhaan maatii keenya ta'an isin jira. Har'a shamarran keenya akkamitti YouTube hojjetan warri gara YouTube dhufuu fedhii qaban hoo maal qabatanii dhufuu qaban maal isin barbaachisa meeshaa akkam nama barbaachisa jalqaba irratti akkasuma viidiyoon hojjetuu qabnu viidiyoo akkami YouTube akkamitti hojjanna warroonni gartee sodaatanii sodaa kanaatiin guutamtanii mana jettan furmaata saniin qabadhee isin dhufe shamarran qofaarratti xiyyeeffachuu fi miti dhiironni illee as keessaan fayyadamuu hin dandeessanii garuu warri shamarranitti xiyyeeffadhee fi mooyaan guddaan shamarran bira jira akkamitti isa jedhuuf waliin ilaalla. Akkasuma ammas maal hojjanna maal yoo hojjanne fayyadamaa taana kan jedhullee haga tokko keessa isin agarsiisaa jalqaba irratti fakkeenyaaf namni gariin amma YouTube eegala yeroo jedhan waan kaameraan eegalan seha kaameraa qofaanii miti moobayilaan eegalan jechuudha. Moobayila akkamiin moobayilu markaa qabnu kama fedhe haa ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf moobayilaan yeroo eegaltan ammoo dirqama keessan jechuudha waan kana isin barbaachisa moobayil istaandii jedhanii jechuudha kan moobayila irra kaa'atan keessattuu wanni ani gartee shamarran xiyyeeffadheef maal inni shamarran fakkeenyaaf yoo mana madaabii keessa warroonni biyya arabaa hojjetan illee yeroo achirraa gartee boqonnaa qabdan yeroo gartee hojii mana keessa yeroo hobbaastan jechuudha yeroo fixxanii yeroo keessa waan biraa irratti gubuurra waan akkana kana yoo hojjettanii gartee isinis yaada keessan ibsattanii akkasuma ammallee hawaasa keessan fayyadanii isinis irraa fayyadamaa YouTube irraa akka gartee maallaqa argachuu dandeessanii jechuudha. Dhiirri hojii humnaan hojjetu danda'a garuu shamarran akkasii miti jechuudha. Shamarrantu irra gartee gara kana yoo dhufe gara teknooloojii yoo as dhufe shamarran keenya gartee hin jiran YouTube irra hin jiran jechuudha. Shamarran habashaa yoo fudhattan amma baay'ee tokko dhiirarra shamarrantu hedduu jechuudha. YouTube irra jechuu ni dandeenya yookiin ammoo wal qixachuu ni dandeenya jechuudha. Shamarran keenya ammoo hin jiran jechuudha. Xiqqoo liiv irra ol bahanii fakkeenyaaf yookiin waa'ee siyaasaa haasawaan kana laalna nama takkaa lama kana jechuudha. Habashaadhaan wal bira qabdanii olaaltan gonkumaa hin jiran jechuudha shamarran keenya. Kanaafuu shamarran keenya hojii siyaasaa qofaa miti mooyaa hedduutu harka isaanii jira ogummaa hedduutu ogummaa akkamii faa isa jedhu fi fakkeenya isiniifin kaasaa samboora isin guuttataa jechuudha. Inni kun ammoo gara mooyaatiitti ni tarkaanfanna. Jalqaba ammoo maal isin barbaachisa waan isin barbaachisu waan kana jechuudha. Isa kana dirqama isin barbaachisa. Inni kun moobaayil istaandii baay'ee xiqqaadha. Namoonni hedduu waan kaameraan eegalan qofa se'uu maltanii kaameraa miti moobaayil markaa qabdanii eegaltan. Moobaayilli nu fakkeenyaaf qaqqaaleetu jira. Eenyuun jalqaba moobayilaan eegalachuudha warra YouTube dalagu kun anarraayyuu eegalee cufti isaatu moobayilaan waraabuu eegalachaadha. Moobayilummaan kun jechuudha kan qaalii jira fakkeenyaaf sadarkaa kaameraa qaalii $1,000 haga $500 fakkeenyaaf fudhanne Note 20 Ultra kan jedhamu jira amma fakkeenyaaf moobayila amma 20 kana keessa kabahee jechuudha. Note 20 Ultraan $1,500 jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha sadarkaa tokkoffaarratti $1,000 haga $1,000 $1,000 haga $1,200 jechuudha. Tokkoffaan isaa $1,500 jechuudha. Kanaafuu waan akkasii sannuun barbaachisu moobaayila harkaa qabnu jiddu jireessa $150 bitamu. $150 bitamu $200 bitamu akka humna keenyaatiin jechuudha isuma san qabaannee isa kana qabaannee eegaluu dandeenya jechuudha. Inni kun moobaayil istaandii jedhaniin kushiinaa keessa kaayattanii fakkeenyaaf shamarran irraa fudhanne yoo jenne shamarran eegala isin jedheetiin jira kushiinaa keessa kaattanii kun fakkeenyaaf baay'ee xiqqashoodha boorsaa keessa illee kaachuu ni dandeessanii aguma shugguxiiti boorsaa keessa kaattanii deemuu dandeessu moobaayil istaandii jedhanii jechuudha. Hatta yoo fi gabba hin dandeenye illee warroonni biyya arabaa jirtanillee irra guddaa xiyyeeffannaan kee shamarran keenya irra guddaa biyya arabaa jiraniif biyya arabaa irratti xiyyeeffatu jira kaan ammoo firiidha waan ta'eef jechuu kiyya. Isa kana kushiinaa keessa illee kaa'attu akkasuma ammas madaamii teessanii moobaayil istaandii jettanii Google irra katabattanii yoo jettan footoo isaanii argattu yookiin ammoo kun kiyya kana illee footoo irraa kaafattanii godhuu dandeessan jechuudha. Moobaayil istaandii jedhaniin bakka moobaayilli kan irra taa'u jechuudha. Isa kana haala kanaan bitattanii madaamii teessanii naa bitattanii godhachuu dandeessan riyaala 75 80 $20 jechuudha. $20 achi gaditti illee argachuu dandeessan akkaataa biyyaatiin garaagarummaa qaba. $1 haga riyaala 100 jechuudha. Haga $2,000 riyaala 100 titti argachuu dandeessu jechuudha. Maallaqa Itoophiyaa 750 800 waan akkasii jechuudha. Yookiin yoo fagaate 1,000 takka maallaqa Itoophiyaa 1,000 takka yoo fagaate jechuudha. Haala akkasii sanii argachuu dandeessu jechuudha. Inni kuni karaa hedduun isin tajaajila yoo dheeressitanii humna keessaniitiin fayyadamuu akka dheeressitee fayyadamuu dandeessu feetan akkana gootanii waggaa dheerasa jechuudha. Kunoo haala agartan kana miila gadi yaafata akkasitti yeroo gabaabsuu barbaaddan haga barbaaddanii sadarkaa feetaniin bakka sadii gabbaa akkuma kaameraatitti jechuudha. Gubbaa kanaan illee ol dheerata. Kuno akkuma isin agartan kana isinis ol dheerata jechuudha. Anamma isin gabaabsuufin isin agarsiisuufin gaggabaabsuu jira malee haala kanaan
karaa hedduun dheeratu danda'a jechuudha. Haala kanaan dheereffatanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akka fedha keessaniitti dheeressanii gabaabsanii itti fayyadamuu dandeessu. Gubbaa kanarra taa'a jechuudha. Moobaayilli kan moobaayilli irra taa'u isa kana jechuudha. Maaliif isa kana isin barbaachisa? Fakkeenyaaf amma namoonni hedduun dhiifamaa yoo isin rabbashe akkanatti namoonni hedduun amma akkanatti waraabaa jechuudha. Yeroo waraabdan akkanatti waraabdan akkanatti waraabamu gonkumaa akkana waraabamuun seera YouTube irratti illee hin hayyamamu jechuudha. Kan barbaachisu akkamii akkana jechuudha. Dalgarratti godhuudhaaf ammoo isa kana isin barbaachisa. Inni kuni qabdoo qaba jechuudha. Qabdoo moobaayilii irra taa'ee isa kana waliin bitama. Kanuma waliin bitama jechuudha. Qabdoon kun akkanatti moobaayilii irratti gala jechuudha. Kunoo isin agartan kana inni kun akkanatti moobaayilii irra gala. Kun ammoo akkanatti achirra hidhama jechuudha. Akkanatti taa'a. Kunoo amma isin agarsiisuudhaaf viidiyoon hin dheerata jedheeti. Ni agartanii kunoo akkanatti asirratti kunoo akkana asirra hidhamaa jechuudha. Akkanatti haala saniin itti waraabbachuu dandeessu jechuudha. San booda kunoo kun fakkeenyaaf akkuma akkanatti gara feetanitti akkanatti akkuma kaameraatitti gara barbaadanitti akkanatti micceeruu dandeessu. Moobaayila keessan baay'ee tokko isin mijataa hatta warri liiv waraabdan haala saniin waraabuu dandeessu jechuudha. Isa kana jettu moobaayila istaandii jedhaniini yoo ammoo gartee bakka fagoo bakka moobaayila keessan sagalee keessan hin dhaqqabne taate ammoo maayikii isin barbaachisa. Maayikiin dheera jira kun yookaan ammoo itti waraabuu jiru kana kan ofirraa qabu kana sila baasee isin agarsiisa. Itti waraabuu jira sagaleetu na rabbasha yoo kaameraa irraa baasee jechuudha. Inni kun kaameraaf illee telefoonaaf illee ta'a booya maayikii jedhama. Isa kana doolaara agartee fakkeenyaaf riyaala 200 riyaala 250 akkaataa bakka jirtaniitiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Doolaara 50 doolaara 40 doolaara 30 waan akkasii jechuudha. Maallaqa Itoophiyaa 2,000 3,000 ta'uu danda'a 4,000 ta'uu danda'a. Akkaataa isaa garuu akkaataa itti biyya jirtaniitiin garaagarummaa qaba jechuudha. Booya maayikii jedhama. Maayikiidha inni kuni. Ammoo isa malee waraabuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf moobaayilli isin bira yoo kaluu jiraate waraabuu dandeessu. Yoo fagaattanii waraabu yoo fagaattanii san boodarratti turta waa'ee maayikii dhiistanii istaandii kana qofa bitattanii moobaayila kan qabdan doolaara 550 bitattan moobaayila Samsungii Teknoo Hawaii moobaayila harkaa qabdan tama fedhan haa ta'u. Waraabachuu dandeessan Infinix moobaayila hedduu jira xixiqqoo gatiin isii xixiqqoodha jechuudha. Moobaayila akka isanii waraabachuu dandeessu jechuudha. Maal waraabnaa viidiyoo fakkeenyaaf mooyaan shamarran bira jiru kan akkamii? Kan dhiira bira jirre kan shamarran bira jiru. Maali shamarran xiyyeeffachuun keessan oolamu shamarran bira mooyaa hedduutu jira. Mooyaa mana keessa fakkeenyaaf geexiidhaan garaagaraa amma fakkeenyaaf dubartoota shamarran Habashaa kan isaan tolchanii afaan Amaaraatiin barsiisan argaa. Shamarran kun fakkeenyaaf mooyaa adda addaa mana keessa kan hojjetan kan harkaan hodhamu kan jibrirraa madaabaraarraa wantoota garaagaraarraa kan tolfamutu jira. Akkasuma nyaata garaagaraatu jira. Warri biyya jirtan fakkeenyaaf aadaan Oromiyaa kan baha jiru lixatti hin beekamu kan lixa jiru bahatti hin beekamu aadaalee garaagaraa kana bifa barsiisuu ta'uun bifa nama hundaa galuudhaani haala saniin gara viidiyoo jijjiirtanii barsiisuu dandeessu. Akkasuma mooyaa qabda namni gara adda addaa fakkeenyaaf waan dubartiin takka beeku takka hin beektu jechuudha. Waan beektan waan isin addatti mooyaa isin addatti namarraa qabdan san gabbaatanii YouTube jechuun mana barumsaa jechuudha. Mana barumsaa namni gabbahee itti bitatee itti gurguratee irraa bitatu jechuudha. Isin waan bareedaa tokko waan mooyaa qabdan san gad baatanii fakkeenyaaf akkaataa nyaata tokko karaa laafaadhaan keek hojjetamu tokko yoo amma gabbaatee YouTube irra barsiiste shamara miti aniin dhiirallee achirraa laalee baradhee hojjetuu danda'a jechuudha. Akkaataa itti karaa laafaadhaan faxara bireekfaastii takka fakkeenyaaf akkamitti akka hojjetamu qursii isa ganamaa kan akkamitti akka hojjetamu karaa laafaadhaan ati yoo mooyaa qabdu tokkoon gabbaatee barsiifte an akkamitti akka hojjetamu aniin dhiirallee baruu danda'a jechuudha. Akkasuma karaa laafaadhaan fakkeenyaaf lukkuu hojjechuu haa ta'u foon garaagaraa homa fedhe haa ta'u waan fakkeenyaaf amma waan addaa biyyoota Arabaa kana keessatti agartan kushiinaa Arabaa keessatti waan agartan waan addaa hatta raammoo affeeluu haa ta'u kanatu jira maaliif waan jiru san dabarsuu jechuudha namaaf. Hatta raammoo bilcheessuu haa ta'u kana qaanyiidha akkami agarsiisa kana hojjechuun jedhin qaanyii miti. Kanaafuu waan akkana kanneen hojjettanii tartiibaan garuu caal jettaniituma akkana bilik godhuu miti. Wannan kan isin garsiif maali seeraan naamusaan kaameeraa bakka takka kaa'attanii bakka bareeda feetan fuula keessa yoo mul'isuu feetan mul'isaa yoo fuula dho'isuu feetan illee dho'isaa waan barbaadan san qofa irratti xiyyeeffattanii kun reefu akkuma isiniin jedhe kana waan ani isiniin jedheef maali inni amma wanni kuni waan hunda godhuudhaaf kun waan fakkeenyaaf moobaayila akkanatti fuula irra qabuuf illee akkana godhuudhaafis kaameeraa fuula duraa fuula duubaa waraabuuf illee baay'ee tokko isin gargaara waan ta'eef kan isin agarsiisa jechuudha. Illeen
Kanaafuu wantoota akkana kanatu jira jechuudha. Shamarran irratti waan xiyyeeffadheef waan nama fakkeenya isinii kaase waa hedduutu jira. Shamarran biyya Arabaa keessa hojii keessan ka biyya Arabaa akkaataa itti shinti beetii qulqulleessitan, akkaataa itti mana keessa qulqulleessitan, akkaataa itti jiruu fi jireenya keessan kan biyya Arabaa keessa jiru, akkaataa itti kaawyaa waan addaa akka jettan cufa isa gabbaatanii yaada keessan namaa gumaachuu. Fakkeenyaaf wanni Dubaay jiru Suudiin jiru, wanni Suudii jiru Dubaay jiru, wanni Kwaatar jiru Suudiin jiru, wanni Kuweet jiru Kwaatariin jiru. Waan biyyoota Arabaa garagaraa keessa waan Ameerikaa jiru, Awurooppaan jiru, waan Awurooppaa jiru, Austraaliyaan jiru, Kanadaan jiru jechuudha. Waan Itoophiyaa jiru ammoo Suudiin jiru, waan Suudii jiru, Itoophiyaan jiru. Yaada keessan ka bakka san jiru cufa walii qooduu jechuudha. Waan akkana kanneen qabatanii nama fakkeenyaaf isinii kaase hojii biyya Arabaa keessa jiru kana cufa isaa waraabbattanii bifa bareedaadhaan tartiibaadhaan bakka keessan muramuu danda'amu edit godhuus inni bartanii fakkeenyaaf YouTube kanarra akkaataan edit itti godhamullee hedduutu jira laaltanii anillee fakkeenyaaf isin barsiisaa akkaataa itti edit godhamuu fi kana bakka madura barsiisellee ni jira fuula duraafillee barsiisachuudha wantoota kanneen irra laaltanii akkaataa edit godhamullee bakka viidiyoon jarjarfamuu qabuu fi bakka viidiyoon suuta deemamuu qabullee haala akkasiisaniin mooyaa yeroo isiniin jedhu kaanamma takkaan isiniin lakkaa'u hedduutu jira jechuudha akkaataan waan itti hojjetamu mana keessa huccuudhaan fakkeenyaaf tiivizidaantiidha ka biifeerra kaayamu kan qumsaaxinii garagaraa irra kaayamu waa hedduutu jira geexiidhaan mana keessa waa hedduu jira jechuudha ogummaan namni harkaan tolchu waan kana fakkeenyaaf yoo Oromiyaa bahaatitti yoo beekame Oromiyaa lixaatti hin beekamu Oromiyaa lixaatti yoo beekame bahaatti hin beekamu kuni aadaa fakkeenyaaf aadaalee Oromoo garagaraa kuni aadaa Oromoo akkanaati jettanii barsiisuudhaan haala saniin yaada keessa walii qooduu dhiira caala mooyaan guddaan shamarran bira jira shamarran kenna gabbaa gara YouTube dalagadhaa hin sodaatina asirratti ammoo waan takka isin jechuu barbaadu maaliin jalqaba sammuu keessan amansiisa keessattuu komantii namaa komantii jajjabeessaa yookiin ammoo komantii gartee qeeqaa akkas godhi jedhu osoo hin taane komantii hamilee buusni beeytaniimi komantii hamilee buusii gurran kennina fakkeenyaaf hamma nuti illeen if qopheessinee gabbaanee komantii hamilee buusan maan hin dubbisu tuffadhee yookiin ammoo ittiin bashannanaa jechuudha kofleetiin bira dabraa jechuudha komantii hamilee isin cabsuudhaaf godhamu hin laalina waan bareeda safuu keessan amantii keessan kan cabsine gabbaa siyaasa qofaa miti koottaa ijoolleen badhaadhinaa abalurra dhukkee kaafnaa yookiin ammoo koottaa ijoollee biltsiginnaa akkas goonaa kana qofaa miti wanni hojjetamu jechuu kiyya siyaasaleen hojjetinaa jechuu kiyyaa miti siyaasni akkuma jiruutti tahee walumaa galatti YouTube yaada keessan ibsachuu dhugaa dubbachuuf YouTube naamusa nama godha naamusa namarraan fuudhu naamusa nama godha maaliif yennaa YouTube seerri isaatu baay'ee jajjaba yeroo biraa immoo seerri isaa qabadhee isiniif hin dhufaa seerri YouTube fiifuu naamusa nama godha waan hin taane hojjechuu hin danda'amu YouTube irratti nama arrabsuun maal jechuun gonkuma hin danda'amu jechuudha kanaafuu YouTube gabbaa hojjedha shamarran kenna hin jirtu shamarran kenna YouTube irra wanna hojjetuu dandeessa waa hedduutu jira boru iftaanii maal hojjedha hin jedhin gadi bahii uf qopheessi ammumarraa jechuudha warri itti qophooytanii waan kana gartee duraanuu hojjechuudhaaf hojii seentan jabaadhaa abdii muratina ammoo wanni takkatti namalee takkasin gorsu maalinni arra eegalee haga baatii har'aannaa ta'a baatii lamaan naaf ta'a yookiin ammoo haga baatii lama sadiitti naaf ta'a jettanii uf dura qabdanii hin sodaachisina amata waan baatii shanii ta'u amata karoorfadhu dheeressi inni achi siif haa ta'u ati gabaabsitee waan baatii shanii ta'u yoo baatii lamatti karoorfatte gaafa baatii takka abdii murattee keessaa baata jechuudha kanaafuu waan baatii shanii siif ta'u deemu ati amata karoorfadhuuti inni baatii shanii siif haa ta'u uf dura dheeressiti yaada adda addaa taani ammoo yeroo YouTube gabbaate irratti baraa harki si hiikkataa sammuu keessi hiikkataa waa baraa deemtaa jechuudha kanaafuu namni hundinuu kan ogummaa fuuliidha YouTube irra gabbaa hin jiru cuftinuu keessatti barataa nuti hundinuu keessumatti gabbaanee barachaati as geenne shamarran keenya hin sodaatinaa gadi bayaa dalagadhaa komantii hamilee buusii gurran kennina safuu keessan eeggadhaa amantii keessan eeggadhaa kana cabsinaa ammoo gonkuma milkooytanii jechuudha YouTube naamusa nama godha isin hin jireetin jira yeroo biraa ammoo wanti YouTube irratti hojjetamu maalinni ka jedhu yeroo biraallee qabadhee isiniif hin dhufa ani abduudha viidiyoo kiyya akka itti gammaddan abdiin qaba akka warra baratan abdiin qaba laayikii godhu ammoo hin dagatina komantii jalatti waan isiniif fakkaate barreessan isiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay nagatti Yokin hojjadhu yokin baladhu lameen irraa tokko filadhu uslukumarraa fagaadhu